Narraan ammoo mootummaa Itoophiyaadhaa karaa gartee ololaati yookaan ammoo miidiyaatiin akkasuma karaa warra kominikeeshinii haalota adda addaatiin fi uummanni Itoophiyaadhaa akka jirutti keessaayyuu aktiivistoonni warroonni sooshaal miidiyaa harkaa qabanii olola irraan cinneen dhamaasanii uummanni Eertiraadhaa akka gaafii uf gaafatu godhan jechuudha. Gaafiin sun maali? Waggaa meeqa bullee nama kanaanii fakkeenyaaf Asiyaas waggaa 80 guutuun isaa ayitiin guyyaa gabaabatu hafee jechuudha. Waggaa 80 kana keessatti namni kun umrii isaa qabsoorra guddaa biyya kana bulchuutti fixee waggaa 17 gaara fixee waggaa gartee 34 Eertiraa bulchuutti fixee jechuudha. Biyya akkuma ofii jiru sanitti biyyallee jiraachise jechuudha. Akkuma ofii dulloomaa deemu sanitti biyyallee dulloomsee jechuudha. Sammuma kalee yaadu saniin biyyallee hadhallee yaadaa jira jechuudha. Uummanni kanarraa ka'e addunyaanis ka biyyoonni hadha baqaan dardarri namoonni isaanii keessaa godaanuudhaan bishaan keessa dhumatanii biyya duratti addunyaa keessa waamamtu taatee jechuudha. Namoonni isaanii kaalabbaan warroonni gartee teekinooloojii harkaa qaban intarneetii waan hundaan waa hordofuu danda'an yeroo arganitti dhaamsi isaan uummata biyyaatii dabarsanii lakki nu ga'e jechuu qabdanii kan jedhuun akkaataa uummanni kun fincilu godhame adda kun wanni achi keessaa dhoo'e akka malee Asiyaasii fi warra firoottan isaa rifachiise jechuudha. Kanarraa kan ka'e warroonni gartee ka Asiyaas abdatanii deeman adda karaa sooshaal miidiyaatiin gabbayanii olola gartee raayyaa ittisa biyyaa ijoollee daa'imman guuraa jiranii humnaan guuranii kan jedhu oofanii abbaan fedhe ayyoo osuma sanillee ta'e namni ijoollee daa'imman guure hin jiru garuu iyyoonni yeroo cufaa gartee warroonni olola oofanii fi diina alaatiif harka dhayan warri gartee ilmaanuma Itoophiyaati fedha Oromoo Amaara Tigree ta'a warroonni BBC irraa Deutsche Welle akkasuma miidiyaalee adda addaa irraa VOA irraas olola kanneen dabarsan warrootuma kana jechuudha. Kanaaf wanni kana isinii tuqeen maali? Nuti akka ilmaan namatti laala dheengadda ijoollee yuunivarsiitii baasanii ni kasaaranii amma kaatattaaffiin amma godhamaa jiru warroota dalayiddoota namoota adda addaa bakka adda addaati waa huuraa qocanii gartee waliif fidanii addunyaa dura darbuudhaaf hedduu tattaafatanii reeffa ijoollee yuunivarsiitiidhaa maxxansanii achitti itti bizinees dalagachuudhaaf hedduu tattaafatanii hin daani dubbiin jechuudha. Garuu adda muummicha ministeeraa G7 irratti argamanii kabajaan muummicha ministeeraatii godhameef ispiich yookaan ammoo haasofni aabbichuun dhagayan namoota hedduu mataa cabse jechuudha. Ibidda isaanii qabata. Keessaayyuu warra kalee muummicha ministeeraa barumsan qabu even akka gartee jawwee afaan Ingiliffaa dubbachuu hin danda'u jedhu he is the matured afaan hundattuu Ingiliffi baay'isawee dandeetti barumsaatii miti laangujiidha gartee yookaan ammoo lugaadha. Lugaa saniinis ta'u muummicha ministeeraa kabajaa namoota gartee gurguddoo biratti waldaan rabbii dagartanii bakka hundatti kabajaa argachuudhaan nama gartee miidiyaan akkasuma kaameraaleen jala deemee bakka muummicha ministeeraa gaanitti gartee addunyaadhaa fi agarsiisu ta'anii jechuudha. Maaliif kun ta'e nama mul'ata addunyaa tana keessatti waggaa 7 keessatti seenaa gurguddaa dalageef osoo nu dhamaasuu baanne osoo baandaan keenya uummata addunyaa dhamaasuu baate nama addunyaa keessatti sadarkaa gartee guddatti dhawaamamu laalamu jechuudha. Garuu uummanni addunyaa ni dhama'e. Maaliin dhama'e jettan sabni inni irraa dhalate ka olola oofu bakka geetti keessaayyuu warri daaspooraa jiru warri waraqaa eenyummaa hin qabne ijoollee Awurooppaa jirtu keessaayyuu warri gammaa kulgaltummaan argatiin jechuun isaan nan kunniin ololli isaan oofanii fi akkasuma warri gartee biyya keessaa kasaaranii baqatan warri gartee qullaan 0.0 jedhanii biyya keessaa baqatanii Awurooppaa isaanis kulgaltummaa gaafachaa jiran namni akka Jawaarfaa namni akka Baqqalaa Garbaa namni akka Lammaa Magarsaa warroonni biyyaa yaa'an kunniin kulgaltummaa yeroo ammaatti namni itti kennu hin jiru jechuudha. Maaliif Itoophiyaan misoomaa jirti mootummaa karaa nagaatiin filame qabdi gartee kanaaf kan jedhutu dhiibbaan irra deemaa jira jechuudha. Isaan kan maal godhuu qabanii ila kunooti namoonni kun nu deeggaranii du'aa jiranii biyya keessa saba keenya rakkoo akkanaa galaa namni hidhamaa jira du'aa jira ajjeefamaa jira biyyarraa baqachaa jira kan jedhu kanaa oofanii eegasi gartee nuullee kulgaltummaa kennaa warra maqaa kennaan baqatee illee kulgaltummaa kennaa jechuudhaaf dhamaa jiran. Tana fakkaatti inshaallah qaqqaalee bareedduu ilmaan Oromoodha. Wanni kun warri karaa TikTok kana jiru waan haasaa barbaadaniif wanni dheertu sila waliin laaluu dandeenya. Ammoo wanni ilmaan Oromootii dhaamee warri karaa peejii jiru waan boofina folcha warri gara TikTokiidha. Hiree isinii kennu maali? Oromoon na dhagaa akka gaariitti namni waa hubachuu barbaadu jechuudha. Waggaa 7 mootummaan kun humna hin qabne. Gaafa daa'ima daaddiidhaan lafarra mootummaan kun deemu TPLF waraana 250 qabattee achi baate. Taankii baankii biyyattii qabattee jechuudha. Addunyaan G7 fi G7 fi G20 warri jedhaniin biyyoonni yoo xiqqaatte gartee addunyaa kana keessatti paawurii qaban yookaan ammoo waa dalaguu danda'anii eenyu gargaaranii yeroo sanii TPLF gargaaranii jechuudha. Maaliin yaada qofaanii miti dippiloomaasiidhaan meeshaa lolaatiin saatalaayitiidhaan even gartee walga'iilee qoqqobbii mootummaa kanarra darbuuf jechuudha. Gaafa sanuu yeroo 13 walgahanii qoqqobbii takkarra kaahuu dadhabanii jecha takkarra waliigaluu dadhabanii gartee warri sun marti addaan facaate jechuudha. Adda mootummaan kun daaddiin gaafa sookaan lafarra daa'imurraa ol ka'ee dhaabbate dhaabbachuu miti yaadda hagartee ilaalchaan nama sodaachisu ga'e jechuudha. Ilaalchaan biyya kamuu sadarkaa biyyoonni kamuu adda Itoophiyaan garam deemaa jirti.
gara keenya warri gurguddoonis warri biyya gartee addunyaa keessatti hadha super power ta'anii yookaan ammoo ikoonomiidhaan teknooloojiidhaan dippiloomaasiidhaan addunyaa keessatti dhageettii qabanii fi mul'atoo ta'an biyyoonni gartee duratti bahanii deemaa jiranii wal dorgomaa jiran san Itoophiyaan nu dhaqqabuuf dhufaa jirti kan jedhuun shakkiidhaan akka gartee warra maaraatoon fiiguuf duuba garagalee badaan dhaqqabee bira taraa jedhuutitti warroonni hedduun laalaa jiran jechuudha. Kana kan godhe mootummaan kun dandeettiif muuxannoo inni qabuun jechuudha. Kuffisuu dadhaban. Amma yoonni garaana nyaatuuf isin tuqu barbaadu maali akka warra haasawuuf haasarra ta'u warroonni kasaare kawaata akka harkaa hin qabne paartiin siyaasaa hin jirre namni nama shanillee of jalaa hin qabne namni guyyaa takkallee guyyama takka every one day gochuma takka jecha yookaan mee jechaa oolanii gocha takka mootu biyyaa fi miti ummataa fi miti mataa fi dalagachuu hin dandeenye yeroo nama qeequu as baan hedduu nama dhagabaa gana siniin jedha warri karaa peejii jirtan naaf folcha inshallah rabbi raataati warra gara tiktokiitti kennine karaa tiktokii illee namni hedduun na ifatee bayna fakkaatu warri gara tiktokii kun beeytanii taa'ee nama caqasuu hin danda'u haasa'uu barbaadanii maaliif namoonni yaada irra dabarfatanii warri gara tiktokii warri gara peejii ammoo taa'ee caqasee waan tokko adda baafachuu danda'a jechuudha. Saya inshallah kan biraa wanni tokko dhiifama na folchaa nama tokko waa katabee naan jalatti argee ijoolleen biyya arabaa kunillee olii dachaastee na fakkaattee waan dongoruu baadhe waan bareedduu asirratti argaa hin jirru meessanillee yaadni yoo jiraate warri gara tiktookiidha irraa dubbatanii inshallah warri gara tiktokii namni gartanii imalli keenya gara asaab yoo yaada onnatti siif kennaa na yoo ati fudhachuun barbaadin nama xaanuu dabarsinaa jechuun namni hedduun na eegee dadhabee baay'ee warri gara tiktookiidha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بقى جراتني أني يادك يا وان تكو نجرا إن شاء الله يا رب جري تكو فرتي واي مكلاكيا سراويتي أتوم بقى سنة لكن وقا غافلو لتقراي سنة غافلو لتقراي جباتو ilmi tulluu jaarraadhaa maal jedhe beekta diyoon ilmaan shaneetii jedhe anaa miti kan jedhe ilma tulluu jaarraati nutis jalaa dhageenye dabarsine alhamdulillah tiraampit dhufee diyoon sobduudhaa jedhe gaafas teenye ilaalle otuu jettuu akka goommadaatti dhabamte dhugaa yaada BBC waa'ee raayyaa ittisa biyyaa irratti dubbate irratti bara 2016 dhumarra raayyaan ittisa biyyaa ijoolleen godina jimmaarraa walitti qabamanii turan. Dhaggeeffadhaa Jaal Mustafaa warri isa hordoftanus kuni waan ija kiyyaa waan arragaan fiduu danda'udha. Maal godhe raayyaan ittisa biyyaa? Warra Hawaashiin naqe warra qee dura warra godina jimmaa aanaa sattammaa magaalaa Gaatiraatti walitti qabamanii jiran dhufanii gaafatan. Akkamitti gaafatan? Fedhiidhaan nama dhufeef nama humnaan qabameef nama maatii qabu harka qalleeyyii gaafatan. Kana hunda gaafatanii hiriiraan dhaabanii gaafa hiriiraan dhaabanuu namni fedhii qabdan duwween qobaa ba'aa jedhan qobaa ba'an. Warri fedhii hin qabnee fi warri humnaan qabame hunda jaraayyuu bakka bu'aan makalaakiyaa saraawitii bakka bu'ee uummata sana taqabbaluu dhufee ofirra deebisee jechuudha gara maatiitti. Kun waan akkana isinii galuuf waan naannoo kiyyaa raqee isinitti magaalaa godina Jimmaa godina Jimmaa aanaa sattammaa magaalaa Gaatiraatti magaalaa Sigimoottis akkasuma namni humnaan qabameef namni bakka fedhii isaa malee dhufee qobaa ba'aa jennaan hiriiree qobaa ba'e namni. Otuu bakka tokko nagin kana gaafate tokkoffaa makalaakiyaa saraawitiidhaa ijoollee qabamanitti mooraan maaliif cufamee ta'a yoo fedhii hin taane yoo fedhii isaatiin hin dhufne hadeemu warri fedhiif jaalala biyyaaf alaabaa biyyaa kanantissa jedhe immoo haraquu jedhe warri makalaakiyaa bakka bu'ee dhufe magaalaa kana lamanittuu bifa kanaan deemu hayyee achi kaan fe'amanii Awaashiin naqan. Awaashitti fe'amanii warri sun achirraa warra fe walitti qabamanii fe'anii
Awaashitti immoo gingilfamee ammas achittis eega hoogganaa bira ga'e warri fedhii ofiitiin malee dhuftaniif warri fedhii ofiitiin dhuftan warra amma wanaatti gaabbii qabdanu qophaa ba'aa jedhameen Awaashitti kellaa mooraa keessatti mooraa leenjii bakka leenjiitti jarri kun warra jeneraalota olaanoodha warra waan sana bakkaan gaanu jechuudha. Warra fedhii ofii malee dhufeef warra eegan dhufee nan gaabbe jedhe birrii 4,000 borsaa kaa'ee makiinaa mootummaatiin fe'amanii ergaman warri gara jimmatti warri gara hundaayyuu hunda kun immoo kijiba miti waan ragaan fidamuu danda'udha namni amma jiru. Isa kana irratti BBC'n kana waan dhaasa'u kana waan kaleessaa haasa'u sana keessatti doktora horii waraanu doktora maal godhu sanuu mana kuusaa wayitti hidhanii maal kanaan baay'eetti dhamoon hin barbaachisu garuu biyya seera qabdu keessatti biyya mootummaan tokko jiru keessatti kanarii warra gwargwar warra gaallaa kilillo galaa kanaafiyyuu wanni yaada kana haasa'u gaallaa gongollo warra kamiin isaati natti mul'achaa hin jiru kuulloo ta'uun namuuma ante gaallaa okay arge now see okay galam gaallaa matfaatan bi'ala gaallaa ambi'ala masala isa kanaafiyyuu yaanni amma wanni asirratti deemaa jiru hundi isaatu Oromoo ilmaa waardiyyaatti isheen kuni darbannaa saree nyaattee guddatte. Wanni asirratti amma haasa'ee BBC haasa'e sunis wanni hundi isaatu waan ajaa'ibaati waan nama dhibu kijiba gurguddaa haasa'aa jira. Haa ta'u jenna kanas ani gaamma kanatti aansee yaanni kuni wannan haasa'uu deemu kuni waan namni jaamaan nama fayyaatti mateen haasa'a banamma. Akka naannoo keenyaatti waan geeraru qaba namni. Kanuma bichee geerareen gadi bu'a. Kun immoo Jaal Mustafa isiniif sababni isaa uummanni Oromoo baay'een miidiyaan qabu irra caalaa warri telefoona qabu sagaleen keessan hunda bira ga'a. Nama baay'ee argaa jira alhamdulillah. Nama bira ga'uu darbee bakka hundatti bakka silaa barbaachisu daangaa hunda sirra ga'aa jira. Waan baay'ee dhagaarra nama boonsa wallaahi. Akkana hojjannaan nam biyya ofiiti. Waan fedhellee ta'utu jiruu gaarii jiraachuu danda'u namni biyya ofiitii hojjete akkasitti das nama jedha. Galatooma. Galatatu sinii mala. Akkana jedha namni naannoo keenyatti nama guddaa irraa naga'e. Oromoon hunduu beeka. Waan kana garuu nama jaamaat akkana jedhee geeraree dura goota ture dura. Ilaamee abbaa firishaa biiftuu nama rartii manni koo harka koo muree jaaree ilaamee abbaa firishaa biiftuu nama rartii warri koo alagaaf fira ta'e ilaamee abbaa firishaa biiftuu nama rartii milmoon koo dhiiga koo nama ta'e mee manni koo haa gubattu amma ijji kee hubattu jedhe inni goota ijji jaamnaan abbaa firishaa biiftuutti dhaammataadha. Maasitti dhaammata beektaa ilma tulluu jaarraadha. Oromoon har'as taanaan boris taanaan yeroon isin Oromoo lallabdanu yeroon isin Oromoo hiyyitanu amma. Ijji Oromoo akka hin taanetti jaamee akka hin banne dhaggeeffadha. Ijoolleen amma Saawud Arabiyaa keessatti edda argetti wal lolaa jira. Sun waan barameedha. Garuu bakka tokkotti nama cimaatti matamaa jira. Waan kana duudubbee akka jirutti. Waan kana isinis dura dubbattanii turtan. Isa kanaafi inni biyya baara gamanaayyuu inni baara gamaatu taa'u Oromoon akkuma abbaan firishaa biiftuu jedhe sana ijji isaa jaamnaan warra ijji ilaalu waan mate sana Oromoodhaa har'a abbaa firishaa biiftuu ta'uu qabda ilmatti jaarraa tulluudha. Wanni tokko duudubbeetti akkasiin hin deebifne waan duraan hojjettaniif galatooma. Ammas yeroo ce'umsaarra jirra, yeroo jabaarra jirra. Rabbii gaditti nu ceesisi, uummata keenya ceesisi. Warri daangarra jirus wallaahi akka malees caqasa. Osoo keessaan kan wanni kun sitti himamu ta'e waan baay'ee ati ofumaa keetiifuu isin boossisuudha. Isin jechuu kana dhiifama naa goota. Kanaaf saba keenya waan hojjettaniif galatooma ammas immoo itti fufaa. Nurra immoo jechuu nurra warri dimbaariirra jiru yeroo dhaamsa adda addaa nu erganu gammachuu guddaa qabu. Miidiyaan hundarra karaa haqaatiin isin caqasu waan ta'eef isiniin jedha galatooma abbaa firishaa biiftuu Oromoo ta'a ijji keessa naa agartu gootonni baay'een ijji jaameera bakka bu'aa hojjedhaa biyya keessaniif galatooma ulfaadhaa horaa bulaa.
آمين آمين جزاك الله خيرا بارك الله فيكم يملك نجار أسب الفاد قرأتم جزاك الله خيرا يرو كان دفتي وايرا نوبوستو أبشر سيجد هم ببركون كابو أبشر جزاك الله خيرا بارك الله فيكم الفاد قرأتم جناني وندي كنا إن شاء الله نسدر كابو كي يبوجرا نمن هندو در كابو فيبا إن شاء الله وني ران أورين جرو لين شكي أبشر كليسان ديس لاد ران ديسنو نقرتي كا وني نقص لين جرو ورموني نما بقتهم نما بعلما ديقومتي نور روان جري وجدتي كمالي warra waan jedhe ganee gartee saballee ganee ala keessa fiiguu miti inshallah jiruu gaarii jiraachuuf yookaan ammoo gartee lubbuu teenya tikfachuuf miti haqa saba keenyaa abbaan fedhe haa fudhatu abbaan fedhe haa darbu dhugaa jirtu san dubbanna wanni nutti mul'atu maali dhiira kalee nuuf jecha gartee nuuf iftee ofii baqxee daaraa taate sanii fi jagnoowwan keenyaa adda daangaa gubbaa jiran warra gartee addallee yeroo tana keessatti jaarraa kana keessatti corrooqa dhugaa jiran warra gartee kochoroo godduu fi nyaata qabbanaa zigin sadaniinsan kophee tokkoon waggaa ji'a ja'a gartee yuunifoormiidhaan kan uffata tokko hin qabne kan nyaata gaarii hin qabne jiruu gaarii keessaa ba'anii saba kanaaf nuuf jecha gartee daaraa ta'aa jiran san isaan saniifuu jecha bakki itti gallulleen jiru abshiru inshaallah hundi kennaa walumaan jirra jabaadhaa jennaa ilmaan oromoo dhiifama akkasii galatoomii leenca kiyyaa namni itti aanuu atkiinsi na uffolchi barruu akka habatu dubbisiran maappii Itoophiyaa ofirraa qabdu akkas jabaadhaa isin martinu itti fufabbaa. Mustee keenya hundumaa dursee akka nu jabaattuun jedha yeroo magaalli eegsisuu danda'an yeroo kana keessatti hammeenyi yeroo baay'ee jabaatee mul'ata. Namoonni akka keetii intarastii uummataatiif dhaabbatan fedhii uummataa eegsisuu danda'an Oromoon carraa argatee biyya dhaabuuf sirna dhaabuuf carraa argate kanarraa akka gufuun itti baay'atee carraan kun jala darbineef namoonni akka kee baalaansii eegsisuu danda'an jiraachuun isaanii saba kanaaf waan guddaadha. Waan gochaa jirtuuf immoo si galateeffachuun barbaada. Hojiin hojjechaa jirtu hojii guddaadha. Sabaafis waan hundumaatiif waan guddaadha. Namoonni akka kee nu jabaadhu hojii kee kanaan sirriitti itti fufiin jedha. Yeroof waan hin haasa'uun qabu warra jala jiraniif callaa laadhu ittiin deebi'a. Galatoom jazakallah khairan galatoom ulfaadhu walumaan itti fufna walumaan itti jirrallee adda namni gartee jabaa fedhillee ta'e hin jabaatu laafaanis nama wajjin jabaata waliin tolla rakkoon ta'e na takka ulfaadha galatooma mooraalii amilee naa kennuudhaa fi waan akkanaa irra gartee kaa wal dhiibu bakka irra